Hordoftoota koo nagaanii fi jaalalli araarri waaqayyoo isiniif haa baay'atu. Akkam ooltan, akkam bultan, nagaa keessan ani nagaa godha. Nagaa irraa kan qaba galata waaqayyoo. Warri hordoftoota Odaa Bisiltaatan nagaan waaqayyoo dachaa isiniif haa baay'atu isiniin jedha. Warri hin taanes immoo kottaan isiniin jedha. Waliif haa taanuu walaa jajjabeessinuun dhaamsa kootidha. Warri inni musliimaa immoo Eid Mubarak isiniin jedheen jira. Baga irraa haftanii baga har'a geessanii baga ayyaanaan isin ga'e jechuun jaaladha. Har'a ga'uun keenya waaqayyo nu eegeetudha. Hundumti keessanuu baga har'a geessanii ayyaana gurguddaa baay'eetu darbee jira. Kunoo bira dabarreerra waaqayyo nu gargaareera. Asiin nu ga'eera. Gara fuulduraattis immoo isuma qabannee deemna. Waaqa keessan karadha bakka jirtanitti hunduma keessaniin baga ga'e jechuun jaaladha. Kanatti dabalee immoo har'a waliin isa nyaannaa jedhee tartiibee sin malee maalan qaba muktillee baala qaba dhabdee mammaaksa uumama keenya kottaa misa nyaannaa ani isiniin jedha. Har'a ayyaana jedhaniitu misa alaan dhufe jechuudha. Kamiin nyaadheen kamiin dhiisa dheetan anuu mataa hojii xinnoo ishirraa fudhadhee hordoftoota koo waliin nyaadhe jedheetan dhufee jira. Deliveryidha. Deliveriin beektu kuni shoormaa jedhama. Akkasittiin ashagamee dhufa jechuudha. Shoormaa jedhama. Kun ummata finjaanii mana keessatti hojjetama garuu biraan afur dhufe malee jechuudha. Akka kanatti saanaa akka kanatti dhufa. Wantumti hafeen jiru tabbuuleen jira. Tabbuulee bala mana dura. Kun akkasittiin kuni tabbuuleedhaan nyaatama jechuudha. Kasiidha. Salaataa maal fuufiidha. Tabbuuleen kanaan nyaatamu jechuudha. Kanaan nyaatama jechuudha. Kana immoo poteetoodha. Chips. Kun immoo soosii isaati jechuudha. Baay'eetu jira gara kanuma mokora jedheta. Baneen isinitti agarsiisa amma. Kas fakkaata kuni koobsiidha. Jala isaa jira waan ta'eef. Akkas fakkaatan isiniin jedha kottaatii nyaadhaan waamicha kootidha. Kuna lahaam shoormaa jedhama. Abidaan gugubaniitu akkasittis nyaatama akkasittis immoo nyaatama saanaattis jechuudha. Deliveriidha. Salaaxaa bukkeedha akka jiga. Gugura nama caccabsiisa gaamaan siin godha. Duran siin busha. Kuna foon gugubatee jedhani. Akkana jechuudha. Foon kuni foodhaa siin bushee waaqayyotu naa eebbise. Jenna. Buna waliin fidadha qaba. Kuna dhufeen jira. Buna danfisee dhufee jechuudha. Waliin dhumna waliin nyaanna kottaa. Jirtaayi. Koobsiisa irraa kan baay'een jaalladha.
baay'ee mi'a. Akkas fakkaata kun. Kottaa dhugaa. Mul'ata achi keessatti. Nyaachuudha dhuguudha ayyaana waan ta'eef. Ayyaanni tokko yoo dhufe kan nama tokko bulchaa jiru jechuudha. Ani sadanuu gidduun jira. Musliima, Ortodoksii, ani Pheenxeedha jechuudha. Kanaaf wal keessa jiraata namni keenya beektu waluma keessa jirra jechuudha. Amantiin immoo qooda abbaati. Kanaaf nyaachuu dhuguun dhiichisuun immoo walumaanidha isin jedha. Kun akkasittiin nyaata ajaa'ibaa nuufi. Tokkolee kun nyaadha. Qoshi nyaadha. Tokkolee mana duraan gurguru achitti fedhii isaanii fidanii waan ta'eef anis immoo akkasumatti itti fayyadama jechuudha. Kun tokkoleedha. Wow! Baay'ee tokko namatti tola. Akkamitti simbushu banna. Kan bira jiraattu. Kun akkasittiin dhiqamtamaa jechuudha. Kun mul'attu jira. Akka buddeena wajjiitti qabatanitti. Waan macammashin nama kuusa. Foona waan ta'eef nama nyaachisu. Kan situ baay'ee mata shirraa qabnas. Tafinjaan hin beektu ni keessan akkasitti nyaadha qoobseen barbaachisu.
Asa kana fakkaata qubeen dachaa garbina quubse ijumaan laaleen quufirruma buna foqas itti godhee kottaa dhuga waan finjaanii isa guddaadha. Yeroo nyaatan irratti dhugan namatti tola. Kana fakkaata ijoollee koo. Hundumti keessanuu abboonni koos jirtu, haadhonni koos jirtu, hiriyoonni koos jirtu. Ijoollee koo yeroo jedhu immoo dhiiga manaa godha. Akkasi gaafuma jireenya biyya keenyaa naagalanii shamarran biyya rabaa galtee biyyan teessuudha akkamitti teenyare kunaati. Wanti hunduu namaan guutuu taanaan nama kakaasa. Amma kana diliverii kana tuunfinna jennee meeqa fixachitti? Kanuma tuunfinna jennee mataa keenya kana fuudhee asii olee nu dhaaba jechuudha hariisa. Ni galee. Jiraachuutti biyya ormaa gaariidha garuu biyya ormaa keessa amma yoomitti jiraatu ture. Biyya ormaa ergisa dhabeetu hojjannee keessaa gallaadha malee as kee jiraatu miti. Kan nama jiraachisu waaqayyoodha. Namumaa kun jajjabaadha. Jajjabaannaan isiniin jedha karaa olaanii kanaas immoo walaa jajjabeessinu. Amma gola namaa keessatti immoo gallee hojjennee nus immoo yoo sochoone gaarii dhadhee yaada'anii ifa mana waamnaanan deeme haalatti itaalummaa of buna dhugee jennaan binaaf nagaan dhabinaa obbiraamoon dhabinaa yoo buna duraan baay'een jaalladha ture gidduutti dhiiseen ture suusii natti ta'uuf natti fakkaata. Ijumaan laalee quufee dhiisuu kooti gaama nan nyaadha jee qoraarkumaan itti qoobsiin akkasitti godhan qalbiin hin jiru. Kana nyaatanii dhirsoo yoo adeemeedhaan mana nama besar.
Thomas Gengeta. Kana fakkaata kun nyaatanii akkasitti ispoortii hojjechuudhaan isinis akkasitti nyaadhaan isiniin jedha. Bakka nyaanni koo kana fakkaata nyaata ajaa'ibaa nyaadheedha. Isinis akkana kana nyaaddu abdii guddaan qaba jechuudha. Galatooma waan na hordoftaniif guddaa galatooma isinin jaaladha, isinin kabaja. Turtii gaarii.